Duniyaa tuubiin gaafiin ishiin gaafattee umriin teemee qaadhaa eessatti dhalattee eessa jiraattaadha. Hojii barumsaaf deemte moo baqattummaaf deemtee jireenya keessatti namni ati jaallattu dinqisiifattu eenyudha? Haadha qabdaa yoo qabaatte jecha tokkoon naa ibsi akka naa ibsitu of qabaadha. Itti aantu gaafiin qaba biroo ati ifraa fuudii walirraa turtanii ifraan fuudhu tan manni kaasamoo ta biroodha. Addanaabaas katarratti eenyu kana gaafatee alwaanex habibi ulii ol qabeetiin ta'a. Jaartii ni qabdaayii hayaat eenyaa jaartii ni qaba fakkaaddaa ta'uu qaba. Maqaan kee kadhugaa kanumaayii maqaan kee kadhugaa abdishoo miti. Hanga ammaan beektan ture maqaa kiyya. Gaafiin kiyya YouTube channel kiyya subscribe gootee community keetirratti share yoo naaf goote surprise si godha abdee. Maafi akkuma namoota kaanitti anilleen baqataadhaa ammaa fi inshallah fuulduraaf immoo rabbii beekaa bakka deemnu namni ati akkaan dinqisiifattu addunyaa sanarraa namni nan akkaan dinqisiifadhu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam akkasumatti namni nan jaaladhullee isaadha. Haadha qabdaa yoo qabaatte jecha tokkoon ibsi wallaahi egaa jecha tokkoon haadha ofii ibsuun itti xiqqaataa isinii deebisaa. Especially warri maaliif yeroo hunda qofaltaa anan jettan ta'e arraboota bakka qofla dhaabeetiin jira fuula guraatiin viidiyoo isiniif yoon fuula guraa isiniif abdii irra maal taate ni aartee ni gadi teettan allaayifii sa'aata kaafin seenaa Instagram irratti sa'aata akkitti hin qabu san gaafii nam fidu entertainmentiidha shooyin xiyyaa gaafii bashannanaa fi qoflaati namni achi jala jiru hundi isaanii takka komii tana kaasuu hin agarre garuu YouTube irratti wanni akkanaa meebii hin baratamne na fakkaata. So fuulduraaf inshallah amala xiyya wal fudhannaa deemna maaliif yamma karaa inshallah istiidiyoon isinii dhufna. Duraan live irratti godhuu ture sagantaa gama istiidiyootti jijjiiruu yaada qabnaa yoo isin waliin jiraatan rabbi wajjin du'aa inni godhan. Hamdii Muhammad yoo yaa abdishaa baay'ee si dinqisiifadha. Jabaadhu gaafiin koo iccitii maatii kee yookiin hiriyaa keetitti hiriyaan kee hin beekne qabda yoo qabaatte nuufimii. Viidiyoo kana waanuma YouTube gubbatti qopheessu isinif fakkaata. No an YouTube irratti hin qopheessu Instagram irra qophaa'eetiin. Asirratti anaa fi abseen asirratti upload yoo hin qopheesse abseen viidiyoo ol baasee upload isinii godhaa jechuudha. So sani qofli immoo uumaa kiyyaa an qofallee yoo inni beektaniin guyyaan aare qoflu guyyaa kaan immoo yeroo hunda akkuma qofletti jira akkuma rabbiin itti na uumee jechuudha kun viidiyoo gubbattis ta'ee lafatti kun uumama kiyyaa xiqqeessi yoo jettan illee araboota sirees ta'eetiin viidiyoo qabadhee isinii akkana fuula guree jechuudha akkana feetanii. Okay kana gaafii. Boom! Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun kabajamtoota fi jaalatamtoota warreen hordoftoota chaanaal Abdii Show hundi keessanuu akka binnaaf jirtan salaamtaan tiyyattan onni irraa burqitee haa taatu isiniin jecha akkam nagahee jirtu nagaheen isin gaafadha salaamtaa isin gaafadheen xiqqoo haa dubbadha jidduma jidduudhaan mee gurra naaf laadha gaafii na gaafattaniif deebisaan isin laadha jeena sitti harkame na gaafachuu keessan kun badhaanaaf gahaadha na gaafachuu keessaniif galatoomaa ulfaadha na gaafachuu keessaniif galatoomaa ulfaadha. Warreen Suudii teessanii nu hordofaa turtanii akkasumas warri Kanaadaaf Ameerikaa as jala jirtanii yoo jiraattan jirra nuun jaati obboleeyyan chaanala kanaaf haarawa taatanii isin qofaa miti saayibban keessan ka Dubaay jiraniif sheer hin gootanii galatoomaa ulfaadhaa waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa waan nu hordoftaniif isiniin jecha gama gaafittiin achi dabaraa. Egaa gaafiilee hedduu takkaatu footootii jedhira barraa'ee gaafiilee san keessaa gaafiin dandee takka maqaa keessa wajjin isinii deebisaa. So hanga xumura sagantaatti akkan waliin turtan abdiin qabaa. Mee gaafiin duraa maal jettii Faaxumaa? Gaafiin Ashaatee Heydar cinaan takka deebitee jirti. Qayyaan immoo akkasuma waluma fakkaataa shamarran maqaa isaanii faraqaa isaanii manaa gabboo daddafnee maqaan balleessanii jiran jetti. Shamarran akkasiidhaa hundi ni jiran sooshaal miidiyaa irra bahanii amma raaddeef gaggabeef du'eef hin jiru. Follower dumeeffachuu fi maqaa nama saniitiin hedduu galatoomi isin jechuudha. Murtee habiibii bareedaa keenya wajjin ta'e hundi nu gammachiistii jabaadhu fi hedduu galatoomi murtii isin jechuu barbaada. Gaafiin itti aantu ani gaafii qabu garuu baay'ee si dinqisiifadha jabaadhu jetti. Anis hedduu takka galatoomi jechuu barbaada. Gaafiin tiyya hedduu si jaalannaa hedduu si qabajnaa turoo garuu laayivii gijee seentu hunda maa mataa qabdaa. An mataa ol qabee jeetuman yaada. Maybe hayyee tole ni sireeffadha. Gaafiin itti aantu. Kanas deebisee. Okay. Gaafiin kiyya YouTube channel kiyya subscribe gootee community keetirratti share yoo naaf goote surprise si godha abdee.
tole surprise no godun ala tu share si goda abshir kanno tv subscribe goda asmanu gaafin itti aantu la fuudii ay tole si fuudha baala kana koko okay gaafin itti aantu hani namni amma na fuudhe jee kun maqaa isaadha arabi faadi si fuudha baala koko jaartii qabu waan ta'eef okay gaafin itti aantu Hamdi Muhammad yo ya bisha baay'ee sitti ngisiifadha jabaadhu gaafin ko iccitii maatii ta'e yookiin hiriyaa keetitti hiriyaan kee hin beekne qabda yoo qabaatte mufimii ibifu hiriyaa yaa bi maatii jedhu seeti jira maaliin siima hin qabu silaa qarshii miliyoona 10 qabaatte maal godhuun jalqabdaa dura qarshii miliyoona 10 silaan qabaatte dura masgiida itti ijaaraa okay Faizan nasir aniya ani gaafin qabu garuu du'aayi si godhu akka bakka guddoo nu geessu atis du'aayi naa godhi inshallah ammas rabbi wal agarsiisu addunyaa akhiratti nagayaan nu jiraadhu jabaadhu leenca oromoo yeti hedduu takka galatoomii amin allah anis jechuun barbaada edin official tube anis gaafin kiyya viidiyoo si waliin dalaguun barbaada Nairobi karaa lamaatiin jira akkamittiin si harkaa keessaan na dubbis anis pangaariin jira si waliin dalaga abshir Abdul Karim Haji okay ya biro duraan dursee siitu nama gaafata ture hadda degmo anatu si gaafata dhukkeen sirraa kaasaa qoy gaafin kiyya osoo nama jaalattu tokko ajjeesisin jaani yoo ajjeesuu baatte ajjeesisin jaani maal goota tu gaafil faatu lammaffaan osoo ganama yeroo hirribaa kaatu shamarree lama taatee osoo shamarree lama taate maal goota subhanallah okay sadaffaa manaabaa fuutee dhibee taa'ee yoo foosee jiraatte eenyu fuutee hayaawoo afuraffaa jaalallee qabdaa yoo qabaatte eenyu jettee yaamu jaalattaa gaafii shanaffaa osoo du'uuf sa'aan takkasiif hafee sa'a takkitti san keessatti maal daleeydaa gaafii kanumaa galatoomii ilaallattee ta'uu dhufte gaafii jajjabdu gaafiin duraadhaa maal jetti turtee osoo nama jaalattu tokko ajjeesisin jaani yookiin of ajjeesisin jaani nama jaalatu sun ajjeesullee dili of yoo hin of ajjeesillee azaabatti hin gubadda jannata waliin nan seenu jiru saniifuu lamaanuu hin ajjeesu mana ilaatii seera okay lammaffaa osoo ganama yeroo hirribaa kaatu shamarree lama taatee kaate maal godhaa masgiidan dhagee salaata gaafii sadaffaa okay manaabaan fuutee ni biitaa yoo fuutee jiraattee jirute manaabaan fuudhee yaadadhu garuu fuudhee na fakkaataa nama fuudhe san yaadadhu afuraffaa jaalallee qabdaa yoo qabaatte eenyu jettee yaamu jaalattaa jaalallee sana heddumeessitanii jiraatte dhaafa dhiqtanii qabu jaalallee garuu yoo ni qabaadhe eenyu jeeti yaama makuma ishiitiin yaama maqaa biraatiin yaama okay shanaffaa osoo du'uuf sa'aan takkasiif kan namtee sa'a takkittii san keessatti maal daleeydaa gaafiin kiyya kanumaa galatoomii jaa osoo du'uuf sa'a takkittii san guutuun salaata yookiin immoo feesbuuka kiyyarra cinaa takkaan gadhiisee hundi keessanoo afoonaan illaahi jee barreesseen akkasitti maaliif haqni namaan irra jiru haqa namaa kan hin deebisuun qabu Gadatiif assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaya ati machaadha duwwaa takka keessa lama takkaffaa eessa jiraattaa lammaffaa jaalallee ni qabdaa sadaffaa gara fuulduratti maal ta'uu fedhii qabdaa galatoomi jechuu barbaadaa nan jedhe okay galatoomi ani Nairobi jiraadhaa ammaaf lammaffaa jaartii ni qabdaa yookiin jaalallee hin qabu na fakkaataa sadaffaa gara fuulduratti maal ta'uu fedhii qabdaa gara fuulduraaf imaama masgiidaa ta'uu abdii okay halal production update yes yoji nashida basu fada halal production ani len nashida basu wani fadu kolin bas abshir okay gaafin itti aantu mure ali abdullah jalalle ni qabda yoo qabatte maqaa ishii eenyu jolle saati ani khani si barreesse machaara irraa murad ali jedhama okay murad jalalle amma wani qabu tole gaafin itti khana te galotomi abdi qaba okay gaafin itti aantu maashaallah itti galatoomii Ismaa'il Ahmad nama meeqaa guyyatti koomentii barreessite nama meeqaa kan guyyatti koomentii barreessee wallahi beek nama maybe nama takka nama guyyatti osoo ta'e engaa namni nan koomentii barreessuu qabuusu yoo dhufe ni barreessaaf hangana jee murteessuu hin danda'u gaafin itti aantu Zabidaa Shaashaa nuuf dhiyeessii please qophiin ta'e hedduu gaariidha jabaadhu Faatimaa Baarii tole inshallah si dhiyeessa Zabidaa nama hedduu walitti aanuudha okay gaafin itti aantu gaafin qaba biroo ati ifraa fuudhii walirraa tolte deeqa ifraan fuudhu tan mani kaasamoo ta biroodha addanaa baas katarratti eenyu kana gaafatee alwanex habibi okay gaafin itti aantu ati naaf oroo king waa maashaallah biroo kiyya galatoomis hin jaa suusu baabii okay abdii ati ijoollee isaatii bakka itti dhalatte yoo ani ijoollee oromiyaa
naannoon tiyya Oromiyaa godinni xiyya Harargee keessa Harargee lixaa aanaa keessa aanaa Daaroo Labu magaalaa yoo feetanis magaalaa Machaaraa ganda duwwaa takkattiin dhaladhee jechumatti baradheen si jechuu barbaada. Okay, Wardaa Zakariyaa ani hiriyaa garuu maatii keetoo dhufee RFB fi asiinis welcome galatoomii Wardaan jechuu barbaada. Imuu Leencoo gaafiin tiyya hedduus jaalannaa hedduus kabajaa biroo kiyya garuu gisee laayifii seentu gisee hunda maa mataa gad qabdee teessee akkatis ani beeku akkanumatti taa'etti beekaa soo yooni mataa gad qabee ulii ol qabeetiin ta'a. Jaartiin qabdaayii hayaat eenyaa jaartii ni qaba fakkaaddaa dha bakka maqaan kee dhugaa kanumaayii maqaan kiyya dhugaa abdeeshoo miti hanga ammaan beektan ture maqaa kiyya maqaan kiyya abbaan kiyya ummaan tiyyan hawaasee maqaa rabbiin addunyaa tana gubbaa jaalatuu fi maqaa rabbiin filatamaa maqaa Abdallah Amin Said Ahmad Muhammad Elemo Caamii Doddotaa Garaat Buleen jedhama maqaa kiyya hanga akaakayyuu torbatti dhiisiniime. Okay. Dhalataa isaatiidha. Meera viidiyoo abba duraa kana keessa waraabeen jira irra deebii dhaggeeffadhu. Our hero jabaadhu Said Yusuf Ismail galatoomii. Okay, gaafiin tiyya yeroo gaafii nama gaafattan irra guddaa qoflaan yeroo gubdanii qofla xiqqeessaadha. Asmaa Abdii si deebiseetiin jira gaafii tan nuti laayivii gubbatti sagantaa haa qopheessinu. Laayivii immoo osoo waa takka irraa murree akkasumatti waan dabruuf idiit irraa amma istuudiyoo yoo seente gaafiin irraa murameeti bakki kaan irraa muramee akkatti ol ba'a akkanumatti ol hin ba'u. Laayivii fi viidiyoon kaameraa adda adda wanni beekuu qabdan. Viidiyoon laayiviidhaa akkanumatti daayirektii deema namni achi gala taa'u sun meebii iskiriirii kaddisu godhataa akka fete waa takka tokko qabdu soo nuti viidiyoo akkasumatti osoo waa takka irraa murini ol isinii baafu. Maaliif gaafiin nuti baasnu gaafii qoflaatii gaafii taphaati. Instagrama laayivii yeroo seentanii hordofuu dandeessan laayivii irratti jechuudha. Okay. Gaafiin biraa okay Ifaa Asladdiin official jaa okay biroo kiyya gaafiin tiyya chaanaala tokko baneen subscribe dhabee maaltu na manaa lammaffaa meeskii wajjiniin conversation godhuu barbaada wal qunnamsiisuu ni dandeessaa. Oh meeskii mangee wal si qunnamsiisuu ni danda'a keessaan nu dubbisi. Gaafiin duraa immoo chaanaala tokko baneen subscribe dhabee maaltu na malaa chaanaala yeroo bante waan itti irratti dalaguutu murteessaadha. Wanni itti dalagu sun yoo ni fi subscriber hafitu ta'e siifida akka bakkatti waan bareedaa of dalagitee jechuudha. Gaafiin itti aanu okay anilleen interview na godhii feemasaa anilleen Bahar Khalif tolle isin godha Umar Kongo interview laafi mi rakkatin. Okay gaafiin itti aantu Diniyaa Tube jaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafiin koo umriin keemee ka eessatti dhalattee jiraataa eessaatti biyya jirtu kana hojii malnootaaf deemtee moo baqattummaaf deemtee jireenya kee eessatti namni ati jaalattuuf dinqisiifattu yoo jiraate eenyu haadha qabdaa yoo qabaatte immoo jecha tokkoon naaf ibsitu abdiin qabaa jettii gaafiin. Biyya baqaa kan deeme lakki barumsaa fi miti waraqaa hiree biyya ambaatiifiin dhufee biyya tanaa so inshallah du'aa godha waraqaa sadillee akkana dhumtu. Diniyaa Tuubiin gaafiin ishiin gaafattee umriin teemee qaadha eessatti dhalattee eessa jiraattaadha. Hojii barumsaaf deemtee moo baqattummaaf deemtee jireenya keessatti namni ati jaalattu dinqisiifattu eenyudha haadha qabdaa yoo qabaatte jecha tokkoon naa ibsi akka naa ibsitu abdiin qabaadha. Eeyyeen gaafiin kan kee umriin tiyyaa waggaa 20 takka guutuudhaaf baatii takka yookiin guyyoota muraasaatu naaf inshallah. Itti aanu eessatti dhalatteedha Machaarattiin dhalattee deebiseen jira. Biyyi ati jirtu barnootaaf deemte moo baqattummaa fi akkuma namoota kaanitti anilleen baqataadha ammaa fi inshallah fuulduraaf immoo rabbii beekaa bakka deemnu. Namni ati akkaan dinqisiifattu addunyaa kanarraa namni nan akkaan dinqisiifadhu rasuula kee sallallahu alaihi wasallam akkasumatti namni nan jaaladhullee isaadha. Haadha qabdaa yoo qabaatte jecha tokkoon ibsi wallaahi egaa jecha tokkoon haadhoo fi ibsuun itti xiqqaataa harmee tiyya tan na dhaltee maali isin jaagaa kana hunda isinuu ni beektanii haadha jechuun maal akka taate hunduu ni beektanii walumaa galatti ummaa tiyya hedduus jaaladha hedduus kabajaan jaanii. Umrii dheertuu akka naaf qabattullee abdiin qabaa yookiin rabbiin si kadhadha. Gaafiin itti aantu